Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo lola humnoota mootummaa Itoophiyaa wajjin dirree lolaa garaa keessatti taasisaa jiru irratti injifannoo argataa jiraachuun ragaalee maddeen waraanaa irraa nu dhaqqaban mul'isaa jiru. Bara baajataan xumuramee biiroon daldalaa Finfinnee hooggantoota fi ogeeyyota hannaa fi hojmaataan badaa irratti hirmaatan 222 irratti tarkaanfii fudhachuu ibsee jira. Sababa gargaarsi Tigraayitti addaan citee fi namoonni 1,400 beelaan du'uu isaanii aangawoonni naannichaa beeksise. Oduu kenna biyya alaatiin lammiin Keeniyaa qaala'insa jireenyaa mormuudhaa fi bidda ofitti qabsiisee lubbuun darbee jira. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo lola humnoota mootummaa Itoophiyaa wajjin dirree lolaa garaa keessatti taasisaa jiru irratti injifannoo argataa jiraachuun ragaalee maddeen waraanaa irraa nu dhaqqaban mul'isaa jiru. Lola qaamolee lamaanii jidduutti tibbana zoonii giddu galeessaa fi zoonii kaabaa aanota garaa keessatti adeemsifamaa jira. Dabalata gabaasa kanaan akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Lolli qaamolee lamaan gidduutti tibbana zoonii giddu galeessaa fi zoonii kibbaa aanota garaa keessatti adeemsifamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti Cibraan Soddom Boroom hagayya 16 bara 2023 aanaa Gumii Eldatom bakka addaa Diikaa jedhamutti waraana mootummaatiin sakatta'insa kaambii waraana Bulbul keessaa bahe irratti haleellaa raawwatuun injifachuu isaa maddeen waraanaa himaniiti jiru. Akkasuma lola Gujii lixaa aanaa Daawwaa keessatti halkan hagayya 17 bara 2023 adeemsifameen qondaalota dabalatee loltoota mootummaa hedduun dhumuu maddeen isaanii himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa gama isaatiin lola loltoota mootummaa wajjin godina Shawaa lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti taasiseen olaantummaa irratti argatu meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu isaas maddeen waraanaa ibsanii jiru. Haaluma kanaan lola zoonii giddu galeessaa aanaa Meettaa Walqixxeetti adeemsifameen diishqaa 2 AKM 58 snaapparii 3 fi meeshaalee waraanaa biroo boojuu himanii jiru. Waraana bakkeewwan adda addaatti adeemsifame kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa garaa boojuun galii mooraa qabsoo Oromoo taasisuu isaas ibsee jira. Loltoonni mootummaa lolaa kana irratti waraana bilisummaa Oromootiin booji'aman akka jiranis ibsameeti jira. Bara baajataan xumuramee biiroon daldalaa Finfinnee hooggantoota fi ogeeyyota hannaa fi hojmaataan badaa irratti hirmaatan 222 irratti tarkaanfii fudhachuu ibsee jira. Bara baajataan xumuramee hooggantoota fi ogeeyyota hannaa fi hojmaata badaa irratti hirmaatan 222 irratti tarkaanfii fudhachuun biiroon daldalaa Finfinnee beeksise. Guutuu gabaasa kanaan Jaallanni Abdurrahmaan isiniif dhiyeessa. Bara baajata xumurame hooggantoota fi ogeeyyota hannaa fi hojmaata badaa irratti hirmaatan 222 irratti tarkaanfii fudhachuu isaa biiroon daldala Finfinnee beeksiseetii jira. Bara haaraa 2016 dhufu hanqinni oomishaa akka hin mudanne taaksii foorsii hundeessee hojiitti seenuu isaa biiroon kun ibseera. Biirichi raawwii karoora bara baajata 2015 fi karoora bara 2016 irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Biirichatti itti gaafatamaan itti aanaa damee daldalaa fi bittaa fi gurgurtaa obbo Masfina Saffaa akka jedhanitti bara baajata xumurame biirichi hojii jajjabeessaa hojjeteera. Giddugaleessota gabaa kuduraa fi muduraa akkasumas midhaan dhiheessuu danda'an ijaaraa akka jirus eeran. Kana malees ijaarsi giddugaleessota loon itti gurguraman xumuramee tajaajila kennuu akka eegalan eeraniitii jiru. Daldaltoota 450 waliif tajaajilli galmee daldalaa fi eeyyama kennamuusaas himaniiru. Daldaltoota seeraan ala irratti to'annoo taasisuun shaqaxoota bu'uura karaa haqa qabeessa hawaasa dhaqqabsiisuu irratti hanqinni akka tures ibsan. Biirichi bara baajata xumurameen hooggantootaa fi ogeeyyoota hannaa fi hojmaata badaa irratti hirmaataniiru jedhee 222 irratti tarkaanfii fudhachuusaa
beeksiseetii jira. Kanneen shaqaxxoota bu'uura karaa seeraan alaa rabsan mattaa osoo fudhatanii kan qabaman ulaagaa osoo hin guutin eeyyama galmee daldalaa osoo kennanii kan argamanii fi maamiltoota kan deddeebisan tarkaanfii irratti fudhatamuu ibsaniiru. Biiroon kun bara haaraa dhufuun walqabatee hanqinni oomisha magaalattiitti akka hin mudanne hojjetaa akka jirus dubbatan. Qooda fudhattoota dhimmi ilaalu waliin ta'uun loon, lukkuu, killee, kuduraa fi muduraa fi oomishni midhaanii bal'inaan dhiheessuuf taaskii foorsii hundeeffamee hojjetaa akka jirus dubbatan. Saba gargaarsi Tigraayitti addaan citeef namoonni 1,400 beelaan du'uu isaanii aangaan naannichaa beeksise. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti gargaarsi nyaataa sababa hatame jedhameef erga addaan citee booda xiqqaatee namoonni 1,400 beelaan du'uu aangaan naannichaa beeksisee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Kaaba Itoophiyaatti Tigraay gargaarsa nyaataa sababa hatame jedhameen erga addaan citee booda yoo xiqqaate namoonni 1,400 beelaan du'aa jiraachuun aangaan naannichaa beeksise. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaataa addunyaa yookaan World Food Programmii fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID'n ji'a caamsaa keessa gargaarsa nyaata Tigraayiif kennan akka addaan kutan kan beeksisan. Qorannoo kana hordofuudhaan qondaalonni Tigraay gaggeessan akka agarsiisutti namoonni 500tti siqan hanna gargaarsaa kana keessatti hirmaachuun bulchaa yeroo naannoo Tigraayitti hooggansa sodaa balaa kan ta'an obbo Gabrayoot Gabra Egzaabeer BBC'tti himani. Tigraay bara 2020 walitti bu'iinsaan kan miidhamte yoo ta'u haalli beela fakkaatu naannicha mudate. Wallabdeen kun bara darbe kan xumurame mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF'n waliigaltee gamtaa Afrikaatiin durfamuun mallatteessamu hordofeeti. Wallabdee kana keessatti loltoonni Eertiraa gama waraanaa Itoophiyaa goranii lolaa turani. World Food Programmii fi USAID'n lammiilee Tigraay gara miliyoona 6 gargaaruudhaaf hojjechaa turuun garuu gara ji'a 3 dura gargaarsi isaan kennanii gara gabaa biyya keessaa akka gara dabarfamu erga hubatanii booda gargaarsa nyaataa yeroodhaaf addaan kutuu labsanii. Dubbii himaan World Food Program torban kana BBC'tti akka himanitti salphaatti gocha kana akka waan hin argineetti bira darbuun yookaan immoo callifnee kennuu itti fufuu hin dandeenye jechuun dubbatanii. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USA'n baatiiwwan waxabajjii keessa gargaarsa nyaataa kutaalee Itoophiyaa kaaniifis kennuu akka addaan kutan beeksise. USAID'n deeggarsa nyaataa biyyattiidhaaf dhaabbilee biroo hunda caalaa kennuudhaan beekamu yoo ta'u naannoo miliyoonaan lakkaa'aman saba walitti bu'iinsaan gogiinsaa fi qaala'insa jireenyaatiin rakkatan gargaaraa jira. Odeeffannoon miliqee bahe tokko kan ibsu baatii waxabajjii keessa miidiyaalee hedduudhaan ergaa akka ibsamutti qaamolee mootummaa federaalaa fi naannootti hidhata qaban bifa qindaawaa ta'een gargaarsa kanarraa fayyadamaa jirus jedhani. Mootummaan Itoophiyaa himannaa kanneen qorachuun akka jirus himuudhaan bu'aan garuu hanga ammaatti ifa hin taane jedhu. Waraanni biyyattii deeggarsa hatame jedhameerraa fayyadamoo akka hin taane ibsee jira. Mootummaan yeroo Tigraay qondaalonni ittisa balaa Gabrahiwoot Gabra Egzaabeer ji'a bilaa keessa gargaarsi akka dhaabbata BBC'tti kan himan hoggaa ta'u World Food Programmii fi USAID'n garuu ji'a itti aanu keessa ture kan ifa godhani. Ebla irraa kaasee godinaalee 3 keessatti qofa namoonni 1,400 ta'an beelan lubbuun isaanii darbee jiraas jedhu qondaalli kun. Godinaalee afaan naannicha 3 irraa ragaa wayita walitti qabamu dhumu lakkoofsi kun akkaan dabalaa jedhu obbo Gabrahiwoot. Dabaluunis shakkamtoota 492 qorannoon irratti gaggeeffamee kan jiru yennaa ta'u 198 ammoo himanni irratti banamee jiraas jedhani. Kanneen shakkaman keessa qondaalonni mootummaa, hojjettoonni dhaabbilee miti mootummaa qindoominaan bakka da'oo baqattootaa fi waa hin lamminaan qarqaarsaa raabsan keessatti argamu jedhan aangaan kun. Oduu kenna biyya alaatiin lammiin Keeniyaa qaala'insa jireenyaa mormuudhaaf bidda ofitti qabsiisee lubbuun darbee jira. Lammiin Keeniyaa qaala'insa jireenyaa mormuudhaaf magaalaa buufata doonii kan taate Mombaasaatti bidda ofirratti qabsiisee hospitaalatti lubbuun darbee jira.
guutuu gabaasa kana gadaa walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Lammiin Keeniyaa qaala'insa jireenyaa mormuuf magaalaa buufata doonii kan taate Mombaasaatti ibidda ofitti qabsiisee hospitaalatti lubbuun darbe. Namni maqaan Roobert Gituruu jedhamu kun kamisa waaree booda addabaabayii magaalichaatti argamuu fi iddoo sochiin namoota itti heddummaatu boba'aa ofitti naquun ibidda ofitti qabsiise. Qondaalonni mootummaa akka jedhanitti maatiin dargaggoo kana guyyoota 3 dura magaalaa Limuru jedhamturraa baduusaa poolisiitti gabaasanii turanii. Viidiyoo marsaalee hawaasaa gubbaa akkaan qoodame irratti namni kun alaabaa Keeniyaa qabate sana booda iyyee yeroo muraasa keessatti ibiddaan gubate. Miidiyaan biyya keessaa Neeshin akka gabaasitti namtichi magaalicha keessa bakka daldala addabaabayii Yowaambee Taayarii jedhamutti ibidda ofitti qabsiise. Namoonni taate sana ilaalaa turan dafanii ibidda irraa dhaamsanii baraaruun gara hospitaalaatti geeffame yaalii argatus lubbuun ooluu hin dandeenye. Hospitaalli itti yaalamaa ture baatiin isaa cimaa waan tureef lubbuu ooluu akka hin dandeenye himeera. Gama kaaniin viidiyoo akkaan qoodame irratti namni tiishartii adii fi koofiyaa adii keeyatee fi eenyummaan hin baramne tokko wayita qabsiistuun ibidda nama kana jalaa kalafatti kufu lafaa kaasee kennuuf mul'ata. Gareen mirgoota namoomaaf falmu Haq Afrikaa nama Gituunguun lubbuun isaa akka darbu tumse kana poolisiin akka to'atu waamicha dhiyeesseera. Namtichi kun jireenyi akkaan ol ka'uu fi filannoo pirezidaantummaa bara darbe hatameera jedhu hoogganaan mormituu Raayilaa Odingaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon mo'amee mormuusaa namoota walitti qabamaniif hime. Odingaan filannichaa dogongoraan kan guutameedha jechuun himataa turanis injifannoon pirezidaantii Ruutoo garuu mana murtii olaanaa biyyattiin mirkanaa'eera. Hiriirri mormii hoogganaan mormituu Raayilaa Odingaan qaala'insa jireenyaa guutuu biyyattii adoolessa darbe waaman irratti lubbuun namoota darbeera. Qaala'insa jireenyaa gibirri dabaluun fa'aa dhimmoota mormitoota daandiitti baasan keessatti eeramu. Gibirri boba'aa dachaan dabaluu mindaan hojjettoota irratti gibirri parsantaa 1.5 dabalamuun faatu falmii kaasee ture. Mootummaan daballiin kun liqaa kaffaluu fi dargaggootaaf carraa hojii uumuuf murteessaadha jedhe. Biyyoota addunyaarraa namoonni mormii isaanii agarsiisuuf daandiitti ba'anii ibidda ofitti qabsiisuun kun kan jalqabaa miti. Isaan keessaa garuu taateen bara 2010 Tuuniziyaatti raawwate akkaan xiyyeeffannoo guddaa argate. Mohammad Bawuzizi hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru mormuuf ibidda ofitti qabsiise. Gochaan Bawuzizii kun warraaqsa biyyoota Arabaatti ka'eef sababa ta'uusaatu yaadatama. Dargaggoon ganna 26 kan ture Bawuzizi karaa seeraan alaan fuduraa fi kuduraalee gurguruun kan of jiraachisaa ture. Sababa dhaabbata barnootarraa eebbifame hojii hin arganneef. Poolisiin qabeenya isaa kan eeyyama daldaluu hin qabdu jedhe irraa fudhannaan ibidda ofitti qabsiise. Boodara dargaggoon kun hospitaala keessa lubbuun darbe. Poolisiin qabeenya isaa kan eeyyama daldaluu hin qabdu jedhe irraa fudhannaan ibidda ofitti qabsiise. Boodara dargaggoon kun hospitaala keessatti lubbuun dabarte. Bara 2019tti ammoo barataan lammii Firaans ganna 22 rakkina maallaqarraa kan ka'e ibidda ofitti qabsiisuun qaamni isaa 90% gubatee ture. Barataan kun mana nyaataa Yuunivarsiitii Liyoon fuulduratti osoo ibidda ofitti hin qabsiisin sa'aatii muraasa dursee maallaqa dhabe rakkataa akka jiru Feesbuuka isaa irratti barreessee ture. Pirezidaantiin Firaans Imaanuweel Maakiroon fi warra isaan dura turan lamaan hoogganaa siyaasaa Marii Laapeen akkasumas gamtaa Awurooppaa na ajjeesan jechuunis himate. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turaniin oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin ture Jibriil Mohammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltoon faana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa kanneen afaan waliin turtii gaarii.